nama kana haadha manaatti tolchee natti ergemoo maalii kan jedhu na keessa jira. Eenyu silaa maqaan keenya? Maal feetare? Ayya. Qoosuu jettee na fakkaata. Waa isiin si ergi ta'eefi? Ati Itoophiyaa dhuftee boosii dhalatte? Haa biyya tana dhalatte? Ijoolleen biyya tana dhalatte cinqii qabdi xaaxa qabdi. Ati mee eessa jiraatta? Ati takkaa heerumte? Duuba osoo takkaan heerumin abbaa ijoollee sadii maalitti goota? Malaanu narratti jaalattee masaanu malaanu narratti baafattee masaanu malaanu narratti jaalattee masaanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii chaanela keenya jirra jirtu nageenya keessan badhaadha. Salaamanni keenya iddoo isin jirtanitti isin bira haqa qabdu isin jenna. Dachaanee dhufne jirra maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Haadha Rayyaan haadha ijoollee tiyyaa ni deebifna jennee dadhabnee manguddoo meeqatti erginee dadhabnee didamte jechaadha. Anqa yaaddoon YouTube dhiisutti deebi'uun kiyya manatti ijoollee keessatti irraa deebi'uun kiyya hin jiruu jettee jala murtee jirti. Ijoollee tan akkaaniin biyyattiin galfannes na goote. Erga haati manaa kiyyaa ijoolleen irratti gattee na biraa baddee fi as gidduutti mucattiin takka dubartiin takka jechaadha. Dubartiin takka baay'ee natti bilbilaa turte. Yaaddoo siin jaaladhaa si maarree ijoollee ta'e anaa sirraa guddisaa ijoollee anaa dhufee si gargaaraa jetteeti haasawaa turte. An dhugaa dubbachuudhaaf ammaan tana waa'ee jaalalaa keessa hin jiru. Nama jaartiin ijoollee sadii irratti gattee biraa deemte waa'ee jaalalaa keessa hin jiru. WhatsAppii, Imo, Instagramii, Telegramii kanaan dhuftee haasoyti. Koomentii jalatti nan beektu nama akkasiiti takkas akkasiiti jettee suuraa yoo xiqqaate 200 ol natti ergitee turte. Amma ganaa kana bilbila kallattiitiin natti bilbilte bilbila kiyya yoo YouTube jalaa fudhattee hin beekne. Maali ni boontamoo maaliif akkanatti poostar jedhu ijoolleen mana barumsaa geessaa jira yeroo sanii ammaan tana anaa fi Rayyaan qofaatu mana jira itti bilbileetiin mee waan isin feetu gaafadhaatii hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya waan isaan beeku garuu ammoo shakkiin na keessa jira. Shakkiin na keessa jirtu maali? Isii wayi nama kana natti ergitee bilbila kallattiitiin na bilbiltee turte maaliif ni boontamoo maaliif na jalaa ustaa naan jettee turte. Yeroo sanis hin deebinee fi jalaa hin callise. Amma immoo irratti bilbilaa waan isin feetuun isii gaafadha. Ani kaameraa malee viidiyoo malee naman dubbisu beektaa namaan hin shakke nama kaaniin nagaa wajjin haasa'u malee namaan hin shakke viidiyoo malee waliin haasa'u. Sagaleedhaan wayita naa qabde siin jaaladhaa siidiin gaggabaa ijoollee si wajjin hin guddisaa maal jettee haasa'uti waan isin jettu kana bilbileetiin gaafadha. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Nagaa fayyaadha? Nagaa fayyaadha. Eenyu ajab? Wayne hagar wala raafate. Hagar wala raafate. Rakkoo qabu kaa wal barachuu maa rakkoo qabu? Laa koomentii jala nama baay'ee jira miti maal taate? Arke gaa idduma wayii sii deebiseereen biiziidha beekte. Uumaa miti kaa itti eenyu silaa maqaan keenya? Karbachuu gubbaa sanii? Kanuma WhatsApp hin qabdu sanii maqaan kee? Maal feetare? Akka maal feetaa? Amma gaakoo jettaan dhageewee takka qabsis biraa deemtee akka dhageessin jira. Ayyoo.
YouTube irratti waan qeendaqee alkuun jira. Ayya. Bakka akkaataa nafuutu barbaada waan biraan barbaadu siin jaarda bakka guyyaa namatti karaa kun karaa diidan harka durii hirrii bana harka tokko irratti immoo yaa boola bakka maquma kan dhaabbanni kan jira maraatti rabbumaa jee. Obboleetti tiyya ni qoostamoo dhugaadha. Hai qoosatti jiru dhugaan si qaba. Wayii saafee gara rabbumaa jee. Qoosuu jettee na fakkaata. Jaalala himachuun rakkoon qabdu? Hayyee maaliin balleessanii siin jaalladha. Lubbuu dhiiroo itti jaalladha. Saayyaa xiqqoolee na jaalladha. Bakka ijoolleen teessis ijoollee fi yaadii guddisaa namaan jaartii teessis deemtee bada deemtee yuutuuba keessatti wajjin dandeessu bakka yuutuuba keessatti wajjin dalagaa. Ayya. Bakka mucaan xiqqaan ta'e mucaa hedduu laala adillee mataa kee gubbaa jirta. Akka shari'aa rabbii zayittii si hojii deema. Kabrooniin fuudhee maal habaa sindaa. Anuma nu fuudhi gaanu halkanuma tokkollee haa. Ta biraattis yoo sirra fuudhe adiidha. Kabroon irra fuudhu bakka anummaan gasee maqummaa hanqina rabboo eegaana. Maas naaf kana ol. Way isiin si ergi ta'eefi. Wallee namni na ergee jiru warabbaa kaaba. Akkanumatti oolumatti keessa galtee oolumatti keessa dubbatu jira rabbi na kaa'amti. Ayya. Akkasii jira. Anamma yooti dhugaadhaaf waan kana haasofte. Dhugumana sochoona amma ni gaafa barbaaddees wallaa muquraana si gabaadha. Kana yuutuubara keessillee akka fayyadatti si hojii dalagaa. Ayya. Akkasii barbaaddetti afaan ati barbaaddetti. Afaan meeqa beeyte? Wanni afaan kan hin beeku afaan sadiin beeka. Ayya. Ingilizii fi afaan naftanyaa fi arabanyaa beeka. Afaan naftanyaas ni beeyta? Afaan naftanyaa ni beeka. Baqaan nama wajjin aamanii si nagala. Naftanyaa rabbiin irraa qabu? Arabii yoo ni beeyta? Arabii kanatti guddatee afaan kiyya jiru. Marra ahibbas marra. Ati Itoophiyaa dhuftee boos dhalatte? Amoota asumatti dhaladhe. Biitana dhalatte? Tuba ijoolleen biitana dhalatte cinqii qabdi xaaxa qabdi. Nama dhalaa biraa fuudhuun barbaadu nama ijoollee xiyyitan na jalaa fiidhuun barbaadu beeytan. Ati hin beeksi jiraatta? Ayya. Warri keessanas jiranii? Ati xaaxa qabda akkas taanaan. Anamma waan tokkoon sitti hima. Anamma waan tokkoon sitti hima na dhageessaa? Subhaanallah. Ani abbaa ijoollee sadiiti beektee akka beekamu. Ati takkaa heerumte? Duuba osoo takkaan heerumin abbaa ijoollee sadii maalitti goota? Yoo si dhuftee hoo jaartiin deemte tun? La namitti hin deemte tun yoo si dhuftee hoo? Kalaas ayyee guyyaa biraatti wajjin asuu naatii nagaatti.
Na rakkoon qabu kaawwas wajjin haasofnaa guyyaa biraa wajjin haasofneetu. Ha? I love you so much. Galatoomii. Kalaas siif hin bilbila rakkoon jiru. Yeroo barbaadden si bilbila. Yeroo hundaa'u siif hin bilbila. Ayyee nagaatti. Yalla bye. Bye. Maaltu jiran isaan dhufte? Nama kana isiitu natti erge moo isiin hin ergine kan jedhu na keessa jira. Haa ta'u malee haa ta'u garuu erga guyyaa jaartiin deemtee viidiyoo raajuun dhufee narraa mareerraa jalqabee ilaa irraan tana WhatsAppidhaan bu'aa jirti isiin tun. Jaalalaa sirraa naqabee sirraa hin maraadhee ijoollee ta'e bakka haadhaa bu'eetiin ijoollee ta'e siif guddisaa an biyya kanatti hin dhaladhee kanatti haasofti hin beekamu garuu waan isaati. Isii deebisu jira kun waan deebistu hin beeku. Hedduu takka cinqaa jirti isiin tuni waan isiin feetu hin beekne ammoo yoo jaartiin haati ijoollee xiyyaarratti erguu baatte waan ta'e hin beekne ammoo nama dhugaan jaalalaan qabamees ni fakkaatti. Achuma gubbaanu nama abbaa ijoollee sadii namni akkamitti irraa qabama? Abbaa ijoollee sadii isaa rakkoo kana keessa jiru mee maaltu irraa qabama? Anama waa'een jaalala jedhamu na bira jiru hin beekne garuu ni dhufaa jette yoo walgarraan jeeni mee gaafa isin dhuftes wajjin viidiyoo irraa hin maraa yoo isin dhufte yoo dhugaa taatee dhufte viidiyoo irraa mareetiin isin biraan kan hin ga'u ta'a daawwattoota hordoftoota keenya. Anammoo shakkiin na keessa jira. Maaliif nama kana haadha manaatti tolchee natti erge moo maalii kan jedhu na keessa jira. Yoo dhugaadhaan dhufte immoo ni ilaalla. Anammoo tabiraa haadha manaa fuudhee ijoollee xiyyeetan akkaan hin rakkisu hin barbaanne ijoollee xiyyeetan dura biyya galfadheetiin silaa'uu namni beekadhu sadarkaa tana jedhu tokko numa fuudhaa. Ammoo ijoollee tanan qaaniin biyyatti galfadhu waan hin fuudhu natti hin fakkaanne. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya hamma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan turaa bye bye isin jedha. Abbaa kottu bye jin kottu bye jin bye jin yalla 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 yalla